وأنا جت بجي سني قبول كان سنة مفلوني كتاب نصري أنا ليه بسم الله الرحمن الرحيم ريدين أنا في جو كان قبل ساجة مرقاتي يعني نصري ما بيجي تشودا وكذا نصري كمان نصري جمال حمزة حاجي تيجي إبسشا هو حمزة حاجي تي إبسشا دا ابنا قدنو تا أورميا نهند ما تاني ساني مو قدنا أورميا قدنا أورميا ميك قدنا أورميا ميكا أورميا قدنا مالي كبد قدنا مالي كبد أورميا غافي سرّي سيادة فاتي والله قدنا كبدي قدنا مالي كنا قدمت كنا سدفتنا قدمتكم مالي تشود أسلا إن شاء الله أنا أرجع كم مالي سلايو واي jirtan family nagaa baga jiraatan isinin jedha hadda jechuudha haadha seenaa wajjin gaafiidhaa fi deebii qopheesseetiin dhufeeni gaafiif deebii akkas deebifti natti fakkaata inni walumaan laalla jechuudha rabbiin jalaa nama haa baasu ilaalla yeroo na gaafattu kana jechuudha xixiqqeessi na gaafadhu wallaahi dandawan yookaan kameera jalaan ka'ee miliqaan maali liqeessa si gaafadhu way xixiqqeessi na gaafadhu waan kairii qabdu na gaafadhu gaafii kan keessa nan barbaadu way waan ijattiif geessanii qubul kaan sana fedhuuni okay sanuma baalirra laallattaa amma waan barreeffadhe laalladha gaafiin tokkoffaani gaafiin tokkoffaan jechuudha okay gaafiin tokkoffaani inshallah abbaan manaa kan kee rabbuun godhini waliin isin haa jiraachisu osoo abbaan manaa kan kee du'e dhiirri ati itti dhaalamtu yookaan ammoo dirqama dhiira tokko dhaalamuu qabda doosiin jedhanii eenyu dhaalamu dirqama dhaalamuu qabda dhiira tokkotti jechuudha abbaan manaa kan kee yoo du'eetiin jedhu neeruma san booda Ineerumu jechuun hin ta'u kan dirqama jechuudha laalamu jedhee dirqama dhiira tokkichatti heerumuu qabda yookaan dhiira tokkicha dhaalamuu qabda erga abbaan manaa kan kee du'e kophaan taa'uun hin danda'amtus jira nama gara arsii kanatti fa'a dubartiin abbaan manaa irraa yoo darbeetiin jedhe yoo akkasii dubartii umriin ol kuttee gugurdoo haadha ijoollee gugurdoo minaamina sanii hin taane dirqama ni dhaalamti. Eenyutu dhaala? Fedha obboleessa isaatiif dhaala bas rakkoo qabu garuu ni dhaalamti. Atis dhaalamuu qabda. Yoo obboleessan qabaatiinoo. Jechuun dirqama qaa ollaa jiraachuu danda'a abbeeraa maali waan akkasitti nama dhaalamti hin teessuu jechuudha. Kanaafuu eenyu dhaalamta? Ani dhaalamuun fedha. Dirqama kaa maal taate? Dirqama sana eegamaa dirqama barfadii kan keetiin heerumtaa bar waan ofii. No jechuun dirqama sirra kaan kaadhama ilaalan jiraan wanni dirqama tokko dirqama kana godhuu qabda siin jiran. Nama lama fidanii filannoo naa kahan immoo akkanumaan itti heerumuun qabaadha. Nama tokkichatti. Nama tokkichatti eenyuuf eenyu wal bira qabanii kaara keessaa kana filadhu naan jedhu fakkeenyaaf hin du'e abbaan manaa koo rabbigaa hin godhiini ayyee haa jennu. Hin nama meeqatu jira maal taate? Eenyu jira maal? Way eenyu jira? Way biyya jiraanneeti. Namni ati filaa qalbiin dirqama nama tokko filadhu odoo siin jedhanii eenyuun filatta namni jechuun eenyuun filadhu. Hin jiru kaan kana sammuu keessa nan dhufne aslan haadha faate warabbii ana sammuu keessa nan dhufne ni. Wallahi nan dhufne sammuu keessa iyyuu. Fayyaa qabdii. Eenyuun jechuudha yaanii fakkeenyaaf. Dirqama odoo siin jedhaniiti dirqama nama tokko filattaa baadhu. Hin filannee siin jedhe kana uuma sanan agarre anammaa haddaati. Nama silaa bakka gaafii kanana keessan dhufne an aslan. Jamu maal taate ati dirqama yoo siin jedha waan takka dirqama filachuu qabda. Eenyuun ni fakkeenyaaf eenyuun obboleessa isaa kamta jira ilmaaleessuma isaa eenyutu jira. Biyyitu qama biyya kana keessa biyya keenya gannuu dhiisaati. Yookaan gara biyya keessanii yookaan gara Suudaaniidhaa osoo jedhanii gara filatta. Itoophiyaan filadha ree. Okkoo. Biyya takka filadhu osoo hin jedhanii Itoophiyaa filattaa miti. Itoophiyaa lama gaa kun amma lama naa kenni. Sii kennuu haadha bani biyya takka filadhu sin jedhan ta barbaadde. Kan barbaadde. Waan biyyoota faranjiiti biyyoota Awurooppaa hin taane. Biyya kan kee filatta. Biyya kan kun filadha. Kanaafuu gaafii kana deebisuu qabdu. Egaa amma fakkeenyaaf biyya tokko filadhuu siin jedhanii bar filannoon an qabu kaa manuma kootti deebi'uudha bar filannoo biraan qabu. Laal biyya takka filadhu kana keessaa illee tokko filatta. Lama naa godhiiti kanaaf kana keessa eenyuun barbaaddaa jedhi naa kennama fakkeenyaaf namni bar waa lama nama wal bira nama qabeeti kana keessa kana filadhu siin jedhaa bar eenyuun keessaan filadha anam fakkeenyaaf obboleessi isaas hin jiru ilmaan wasiilanii isaas hin jiran namni beeku hin jiru isaan keessaa eenyuun filadha reediidhaaf nasri aanolee keessa bismillahirrahmanirrahiim reediin anaa fi kan koo obboleessaa ija mirgaati. Ani Nasri maal jechuudha bakka Nasri kamee Nasri jibmaan lama bujuun hin ta'u jibmaan isa isaatuun iluudha
ما هذا ايه توكما no توكما والله خلاص guys ناس ريمتي لا ايه خلاص ناس ريدين اوبوليسا ايه ريدي نوبلي بر ريدي كان بردور راكاسني والبيكنا وكما اكل را والبيت تنين ايه قاعد ماني كان اتينو والبيكنا اوبليسا كان جمال اوبوليسا جمرغاتي اوبوليسا اني انفلان يعني harmata ke chawli lugani ready walini kanafu yu namni sin filetto ennu nasri ayecho bago mari nasri fi nama bira keessa fi luqab daati bar sallama ol bira qabun qabuni hada obsinan rabbi no sasifa kenno ani janni hada obsinan fakkeenyaaf isiin majjede nama fakkeenyaaf reediyoo akkamute bamanummaa finfila dobboleessa kooti rabbi no sasiya kenno hada obsinan nuti gaa'ee gaabboleessa teermanii wayi ta'u ati barri haadha faatee musiibaan kennumtu gaafii keessatti illee ranki wallahi yoon waan kana sirraan kaffalatiin anuyyuu hataatu ayye okay dubartoota miidiyaa kanaa irraa dubartoota miidiyaa kanaa irraa kuullee Yusuf Siduuna Reedii معروفتي ور كله يوسف سيدون عريدي ده ماكي سدين تنكيسا تك سدين تنكيسا تك أكو ما إسين الدنيا غير رتو أتدبتين من نمان وزين أرجين بيابا زي جكيسا قوتي جراني إيش النوبا eenyuun keessaan ija qotee eenyuun biyyaa baasee no takka keessa takka nama tokko sadii kana keessa egaa isaan sadan kana keessa kana godhi kana godhi jedhi no sadii keessa ati amma kuulleedhaan walitti na buusuufi no anuma waati barbaadu kuullee ni barbaadu siduunaatti barbaadu makii keettamina gabbanyaan jaa'iba qabdan waayee waan no qajeet sadii keessa takka biyyaa baasii sin jiran ija keessaa qotii baasii akka isiin addunyaa akkamitti namni keessaa baafamee biyyaa baafamaa ijuma siitiin habaatu malee ajaja si kennan ajajni namni ijaajaame bar bakkuma sanatti jaama yalla deebisa malee haasatee reekoordiin kenna bilaa shalaa ka'u jira yalla eenyuma keessaa qotee habaasure irra darbe ayyetti deebina kan biraa gaafii lama sadaffaatti dabarfadhu arfate yookaan makii godhi bakka eega sodaadha rakkoon qabu hojii no irra hin taru wallahi deebisi ishi itti deebina deebii kanatti kumarra naa godhi kana ka biyya kana kan jiru gaanuma sidunaa fi maakiidha maakii kana anama fakkeenyaaf ijuman seenaa laaluun hin laala sidunaadhaaf deemta mateenyuun jechuu feete akkamitti reedii filadhee isii jibbaanii ishi akkamitti namni intala ofii keessaa ija qotee baasaan dhiisi haadha faatamti kun sirrii miti gaafiin kun achi nuufa bulu hojii manaa haa taatu sadaffaatti achi dabarfadhu anuma siin jedhe ammaa siin dubaa'itti lola natti bante kaayiroo keessatti illee lola natti hin baneen ayya kuullee keessaa baasi sidunaa fi maakii keessaa godhi lamanuma kana keessaa godhi jamu deebii sa'aatii reekoordiin siiras wallahi reekoordiin bila shanaa koo jira eenyuun haa ta'u koomentii jala kaase no koomentii jala kaase gargaara nu dhiisi bakka andee yaa rabbi jamu yalla bakka yooni bakka biraa dhaqeentiniidha akkuma taate haa taatu maakiidha anu akkasitti hin buune hin beekta makkush maaleesh alhamdulillah baguma maakii ta'e laa ilaaha illallah maaliif hin beekta warri kaan faallaatti na hubatani kaa'ee warri kaan na hubachuu hin danda'anu isiin shugguxiidha maakii keessaa ija qottee baaftee biyyaa baafti jechuudha waa tokko bakki nuti si erginu jiru yoo intinii taate malee machaan lataadha bakka haate akkana siin jette laala waan isiin jedheefi qilleensa tun ta'u si galee gama lola intinii ta'uun fedhu naan rabbiin wama ofii lolatan rabbiin obsa si haa kennu yaa makkushti na dhiisime garuu wallahi makii akkamii akkana jettaan ati maal gootaan shaalla amma gaayyoon ka'ee intinii hin taature reedii jaallataa sidunaadhaan ija si keessaa qoteen baase asiin ibsaa jaalata asiin makii ani laala ibsaa miti ibsaan jaallatni yoo okay ani walitti nan buusin yaa rabbii kiyyaati hayyee amma gara warra dhiiraati amma warra dhiiraa keessa ati dhiirumaaf dubartii keessa yoo ala baate oo inni baya warra dhiiraa keessa miidiyaa kana keessa dabbaalii fi ibsaan qaba yaa ibsaa maadhaan isaan hin beekwaan eenyuuf eenyu isaan isaa dabbaalii poolitiksii akkamii wallaan akkamitti hin beekaan eessatti hin jira beekaan hin beekwaan jibbuma yaraa hin beekwaan isaan lachuuyyuu hin beekuuni isaan lachuu hin beeku yaan isaan lachuu hinde isaan lachuu hin beekwaan nisi wallahi ati seenaa okay ishi irra tarra gaafii kana rakkoo takka hin qabu no problem irra tarra Abba Abdallatii fi Hamza
Hamzaa kam. Hamza Haji. Maal? Maal ta'an? Maal ta'an Hamzaa jedhame? Abbaa Abdallatii fi Hamza Haji tokko Mi amma abbaan Abdallaa Rabbi editi isaanuu giftara way miidiyaa irra dhufanii maal gootaa nama nagaan gama sanallee ati ummata ammaa walitti na dirtaanii ani ati kun masarat dhaabaa taateerta wallaahi. Miidiyaa kan kee subscribe irraa kaafadhaa. ما subscribe أنا هذا وني subscribe إنه guys قويا أوكي شيء أبغى بدل لك سبب حمزة هاجي تيجي إبسشة حمزة هاجي تي إبسشة دا إنه نمني برا نمني أهوني تتك حمزة هاجي تي إبسشة دا كبرها هنگا بقى هنگا كنونگا أوكي جرى لمان كيسا توكو أسوجيرو أولي تيجي osoo lubbumaan jiru boolle qottee awwaalta. Tokko osoo lubbuun jiru boolle qottee awwaalta. Tokko ammoo jechuudha fooqii 70 gubbaadha lafa darbita. Akka diraashin isaa badutti. Qoy meeshaalee atiin kun fooqiin 70 eessa jira? Hinjira. Eessa jira? Jira akka kan qabu. Hiinuma hin jirre. Gaara Kilimanjaro gubbaa darbita. Gaara Kilimanjaro jechuun ol ka'iinsi isaa jechuudha meetira meeqa jechuudha achirra darbita. Yalla tokko akka diraashin isaa badu jechuudha achi darbinaan garuu gaara sanarra darbinaan hinafuu jechuudha. Maal gootaadha isaan lachuu fuduu akka hin aartaati. Hamzaa darbi. Maaliif hin darbaan? Hin man darbine. Yalla awwaal yookaan. Kamal godhatu sodaatte leef sodaatta adiin. Amma eenyutu ispoortenyaadha? Lachuu ispoortii guyyaa takka sibiila kaaftee hin beektu. Tas. Ibsaa dhagaye waan isiisin jedhaartu. Mucaan kaaraatee baratee barree qabattoon tanii qaba. Lachuu tokkotti guyyaa takka sibiila kaaftee hin beektu. Isaan lachuu fooqirraan darbadha. Tokko najjeesu waan. Tokko dirqama awwaaluu qabda boolla qottee. Egaa tokko waan gaarii kenni tokko waan sani kenni barfayyaa awwaaluun sanuma achirraa gad darbuunis tokkuma. Gaafiin jajjabduun akkana na gaafatamuu hin qabdu baadha. Okkoo jira awwaalta tokko maal taate? Ade isaan danda'an nuus na qabeetuma achi na darbaa wayi. Tokko qabaate boolla qottaana itti darbaa. Deemi. Laadaatammaa asii maakii illee ija keessaa qottee ija keessaa deemta. Maakii ija keessaa qottee baaftee ibsaa yoo fokkirra darbite maal rakkoo qaba haa deemta. Isii hojiin goote kalaas ibsaatti dabali maal rakkoo qaba. Qilleensa irraan dhaqxee bira bu'itaa bakka ibsishaa. Fooqi 70 bakka isiin bararteetti barari. Inni bararuu kana hajaan qabu bara. Ibsaan fooqi 70 gubbaa darbamaa Hamzaan ammoo osuma jiru keeppii waliin awwaalamaa jechuudha. Hin janneen. Eegaa tokko awwaaludha tokko waliin jechuudha. Atammoo kee Hamzaan ammoo keeppii maa waliin awwaalamaa alhamdulillah. Boqoq jedhee biroo shataadha. Okay. Gara magaalaa taas deebinaa godinoota Oromiyaa na himta. Maal ta'an isaan immoo? Godina Oromiyaa. Godina Oromiyaa meeqa? Godina Oromiyaa meeqa? Oromiyaan godina maalii qabdi? Godina maalii qabdi Oromiyaa? Gaafii sirreessi haadha faatee? Wallaa godina qabdi. Godina maalii qabdi? Akkamitti godina qabaatti Oromiyaan? Maal jechuudha? Hin beeku waan kana. Godina Oromiyaa lakkaa'ee. Oromiyaan godina qabdi moo hin qabdu? Koomentii jalatti isa jedhisaa. Godina maal qabdi? Koomentii jalatti godinoota isiin qabdu. Okay. Godinoota isiin Oromiyaan qabdu koomentii jalatti onni jettanii ka lammaffaa jechuudha. Lakkaa'emeeti. Sirraa haa jalqabu. Gara godina 23 wayii qabdi Oromiyaan. Ani hin beeku waan. Okay, godinoota Oromiyaa jechuudha. Hayyee nama miidiyaa kanaa irraa dirqama garuu namni kan deebi'u kana deebisuu qabda. Nama miidiyaa kanaa irraa namni ati akka du'aatti jibbitu. Akka du'aatti du'a caala nama san jibbitu. Nama jibbee hin beeku. Jibbee hin beeku nama tokko ka jibbitu hin dhabdu. Anamma osoo eenyu hin jibbitanaan jedhaniiti nama jibbu hin dhabu. Ani jechuun wallaahi nama jibbu hin qabu. Irraan kaa'anii yaani jechuun akkasitti irraan kaa'anii. Wallaahi irraan kaa'anii. Dirqama nama tokko deemu. Eegaa hin argaa bakka hin jiraami nama hordoftu wayii jira bar hordoftee hojiin isaa si jibbisiisu hin jiraami fakkeenyaaf. Nama miidiyaa kanarraa dhabamsiisuu qabu. Kana gaafii bareedaa na gaafatteen ijoollee suudiitti akka hin taane wal gootu sana tun ijaan jira arge jira san dhabamsiisuun fedhaan. Hin jiran kaasumni warra miidiyaatii miti. Akkaan jibbite nama. Deengata gara laafoo dhaan hin jenne. Gara laafoo kamii laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah
Leengatti kana sumatenne waliin haasofne miidiyaa kana namni akka du'aatitti anjibbu gara laafoodha jette. Gara laafoon hanga kana bar utuu arraba kan korraa baheeyyuu deebiidhumaaf akka ta'e hin beekaanii. Gara laafoon walaleessaadha bar nama yeroo jalqabaatiif han gizeen tiktaaka irra dhufu sanna walaleessee na simateeni. Gara laafoodha jette namni akka du'aatitti miidiyaa kanarraa jibbu. Okay. Dhiisee bara nama guddate iyyuu aslaan gara laafoon jiru bar zamana kan akka duraanii sanatti hin jiru wallahi. Si bar kan dhabame isa gochuudhaaf lukkuu jiraas nyaachisaa baate waan sana irratti gumaa sii kaffaluun qaban dooman. Si bar kan dhabamsiisuu fedhaa ture. Amma jechuudha. Rabbiitaaf gaadha ga'e malee haa. Amma siduunaadhaa fi haadha firoo keessa. Habiibti narraa gattaa'e. Habiibti achumatti haa achumatti narraa gattaa'e. Siduunaaf haadha firoo keessa. Maaluma feete inshallah dabaate ummanni inshallah gaasiidhaa fi kibiriitii qabatee sitti dhufunaan jettee warra kaaroo kana keessa naannessiti fagoolleetu achi taate rakkoo miti. Siduunaadhaa fi haadha firoo keessa. Takka ani isaan lacha wal takka sararatanyaa godhatta. Takka mana keessa sararatanyaa godhatta miila sii miiciti mana sii xadaddi. Ati ciisuma nyaachuma dhuguma. Ilmoo si jala guddifti sararatanyaa kan keeti. Takka ammoo maal gootaa garbitti godhatta. Garbitti jechuun maal jechuudha? Garbitti jechuun bakka zalaalam ergaa kan kee jalaan baatu. Indee kun akaddamaarti kunis dhuftee akaddamti kun maal jechuudha silaa inshallah. An ergaan kan koo maali silaa yoo wayi kun akaddamaarti fakkeenyaaf haa jennu. Akkamitti hin ta'u gaafiin. Okay takka sararatanyaa godhatta. Haaya. Takka bineensa jala hiita. Astaghfirullah lazim. Gaafii asiin jala situ dubee waan nagacha. Ani gaafii kana inuma hin deebisne asila ayyuu hin deebisu waan kana. Ati jedhi maal akka obbo akkuma asiin dura siduunaa bineensa jala hidha jettee. Laa ilaaha. Jedhi maal akka qaba siduunaa bineensa jala hidha jennee asiin dura. Ayi maal akka qaba maa beektiiti. Jedhi. Baguma siduunaa jettee yoo rakkoon qabu. Haadha firootiin dura naannetti bara haadha firootiin dura iyyuu taraa waliin mana keessa adii shaqqaalaa walii dalannaa. Gaafii ana dhaqee mana sii qulqulleessaa gaafii si dhufee mana kiyya qulqulleessaa. Siduunaadha jetti kanaafuu amma ija uummata afotti afaan keetii waan bo'u. Ajaa'iba akka. Baguma siduunaa jettee ayyee itti fufii yookaan haxummaa kalaas haadha faatee. Ani jedni na baase wallahi rifaatan kalas kamera kan tijje na kan ni gaafin kenno beekwan daqiiqa latte mane beekwan ani beeku no tokko deebisi ani beek gaafin akkana nama gaafatamuni dirqama la bineensa maali jedhatti ni dirqama barnamatti jibbitu bicha gaafachuun qabu gaafii ati feesu bicha gaafachuun namoota ati yaadattuunillee warra itti dhiyaattuunillee warroota sanniin keessaallee gaafii sirriidha barka amma jireenyicha faallaadha malee warra itti dhiyaadhu keessaa kan na gaafatte barka baakii jedheeraami jedhu kun amma faallaa na hubatani si galee rakkoon qabu wanni no ani fedhuun isaan siduunaallee jaartii obboleessa keetiiti haati firoollee cinaan hiriyaadha cinaan jaartii obboleessa keetiiti warra waliin nyaataa waliin dhugaa turtan goohetti yalla hin ta'u dafii gaafii naaf jijjiiramtu gaafiin hundi ulfaataadha dhafaate hin taatu wallaahi wayi maal taate bifti dad bakka yookaan viidiyoo kan dileet goonee biraa kaanaani Jangan defi kan kira-kira di sini. Dhume hin barbaadu waan wallaahi. No tokko deebisuu qabda. Eenyuun bineensa jalattidha fakkeenyaaf. Maal nagalchee? Ayyee siduunaanidha. Kakara jedhee baraani. Argitanii duruma hin jedhan. Duruma guyyaa tokko kana qoosne haadha firoo siduuna keessa kamiin bineensa jala hiruu feetanna siduunaa kana osoo bineensi nyaatee dhabamsiise jette. Maali sababni? Ay siduunaati yaa rabbiin osa si haa kennu. Ay ana malee namni si jaalatu hin jiru obboleettiiti yaa'an. Okay amma gaafiin keenya asirratti xumurama. Haadha faatee anaa tana jechuun anaa tana ibsi shaadha reediidha dhiira lama fidanii nama takkatti haati faatee heerumuu qabdi tokkicha filadhu siin jedhan eenyuun naa filatta. Haadha faatee narraa gattaa'e kaati. Abiibti ibsi shaadha filadhu ati. Reeditteerum. Laala ibsi shaadha filadhu. Reeditteerum reediidha kan karaa baasee ni waye. Reeditteerum. Ibsi shaadha filadhu. Reedii lama qabaasa daffaan fidan ibsi shaadha filadhu. Reeditteerum kun qabu. Reeditteerum. Ibsi shaadha filatti sabbi gaas maal taatan xiqqoo inni baay'ee nyaatamne. Baay'ee nyaatamne ibsi shaadha filatti jedhee bitamu reedii naa filatte. Reedii si wayyaa reedii si wayyaa. Yaa nama bilchaatee homaan jedhu.
marqillee kama bilchaate waa onneedha ibsi gaara maganaadha waan ta'eef sanumaaf laalteef natti fakkaata. Thank you gaafii. Naante wallahi gaafiin akkana nama gaafatamu waanillee silaa karakkaruun qabu calliseetuma deebisuun qaba. Garuu warri sinirraa na gaafatte kun waan hin taaneef gaafii akkana akkasiin lammaffaan hin gaafanne utuma intervii dhugaatee wallahi ija kee walitti suuqna malee deebii tokko hin deebisuwaan. Inshallah maaltu karaa deemanii ol galanii gadi boona dhawwaan gaafa kaan finyoo fudhadhee of ajjeessa akkan jedhu barbaadde. Habiibti maal inni beektu hundi kenna warra faamiliidha namoonni kunniin hundi isaaniitu beekaas gaafadhe. Egaa warra ammallee ati yeroo hedduutti dhiyaattu. Egaa hundi nama nu hubatu. Kan hubate hubachuudha kan hin hubanne ammoo jechuudha bishaan qorra irraa gad dhuguudha. Ani borganaan du'aa jedhee ilmaan kan kooyatiima godhee irraa deemuun fedhu. Ilmoo durbaa laman qaba biyya baqaa keessa. Hin ta'u. Hin ta'u. Osoo hin ta'in waan bu'u akkaawwantii irraa qabdu maqaa yeroo deebisi malee anan guddisa. Waan sanii gara guddisuudha. Ani hin barbaadu. Waan durbaa borganaa taa'ee akka kennachuu hin barbaada. Guddisuudha anan dhiisa na sii guddisa. Waan takka nurraa yaadu. Naa dafaatee kan irraa qaba. Gaafii akkana akkasiin lammaffaan hin gaafanne. Ansanii fi bari yoo namni intervii minaamin jedhu kan lakkisaanaa isaan beeku. Lakkisaanaa isaan beeku. Maal na cannaqe inshaalla. Waan garaa keessaa intervii gisee taatu laalseera gaafiif deebii keessatti waan si gaafatan deebisuudha malee batama viidiyoon kenna kun qullama laaqee waan sa'a tokko nurraa waan nurraa gaa'is kanaafuyyuu interviin kenna guyyaa hadhaa kanaan goolabamee jira. Ka itti aanus jechuudha itti hin deebinaa. Ani gaafii gaafachuu ni qabu isin koomentii kan koo hin dubbiftu warri yuutuubii anatti dubbisa tokko tokkoon wallahi duraan hin dubbisuun ture kanarratti nan dubbisa waan isi gaafachuu qabu hunda isaa tartiiba naa godha. Komii kan keessan qabadheetiin gara si dhufaan. Akka barbaadetti deebisa. Wallahi billaahi nan gaafadha hundi kan keessan na gargaara haadha faatetti haa muddinu waliin. Abbaa barbaadde haa fiddu akka barbaadetti deebisan akka barbaadetti. Waan salphaan gaafatina warri koomentii kun bar waan namni inshaallaa waggaa kurnan hadhaallee dagatellee waan namni sichi yaadullee waan itti ulfasichi nama si ulfeessuuf bifatti deessullee lakkuudha moo tokko sirriitti beekanii bar sirriitti hinaa isaanii bar maashaallah. Rakkoon qabu gaayis. Aannan deebisa. Aaniin abbaa barbaade haa ta'u abbaa barbaade. Waan jedha sanatti aktiiviidhaan. Gara cabeenaa yaa'u abbadeen fandaa. Akkasii gaayis nu galatooma ulfaadhaa isiniin jennaa yuutuubii kenna sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Afaan goskitee bar namni bishaan wayii nama bira kaayee waa nama gaafata wallahi. Hayuuti gaafii gurguddaa si gaafadha jedheetiin na karaa kan kanarraa maaltu jira wallahi yeroo meeqan inshaalla gara akkasii hordoftoota xiyyaa isiniin jedha isinitti nagaan tura isinitti haa tolu. Nagaan tura. Bye bye.